Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Biiroon barnoota Itoophiyaa bara barnoota haaraa jechuun bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti seerota haaraa manneen barnootaa keessatti hojiirra akka oolchu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti guyyaa gamtaa jechuudhaan gargaarsi namoota harka qalleeyyii ta'aniif kenname gaafii garaagaraatiif yaada garaagaraa hawaasa bal'aa biraa kaasee jira. Guyyaa gamtaa jechuudhaan kantiibaan magaalaa Finfinnee namoota 500 ta'aniif maaddii qoodanii jiru. Magaalonni biroollee haaluma wal fakkaatuun gargaarsa garaagaraa taasisanii jiru. Gargaarsi taasifame jibbamuu baatus hawaasa bal'aa biraa komiin bal'aan ka'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti loltoota mootummaa bilxiginnaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola har'a bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa ture irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiruu fi milkaa'aa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhihaata. Biiroon barnoota Itoophiyaa bara barnoota haaraa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha seera haaraa akka hojiirra oolchu beeksisee jira. Seerri haaraa fi inni tokko kan biiroon barnoota Itoophiyaa hojiirra oolcha jedhe akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 irraa eegalee manneen barnoota Itoophiyaa keessatti argaman hunda keessatti bilbila yookaan moobaayilii jechuudha taabileettii fi meeshaalee elektirooniksii qabatanii seenuun akka hin danda'amne ministeerri barnootaa beeksisee jira. Qajeelfamni yookaan seerri inni lammaffaa bara barnootaa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee barataan kamiyyuu waraqaa dhalootaa dhiyeessuudhaan galmaa'uu akka qabu kana dhiyeessuu baannaan galmaa'uu akka hin dandeenye beeksisee jira. Ministeerichi ibsa kenneen sagantaalee muraasas ifoomsee jira. Sagantaalee ifoomse keessa bara barnoota bara 2018 fulbaana 2 mariin barsiisotaa fi barattoota akka eegalamu ibsee jira. Akkasumas guyyaan barnoonni itti eegalamu wiixata fulbaana 5 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan eegalu ta'uu beeksisee jira. Ministeera deetaa dhimma barnoota waliigalaa aadde Ayyelechi Isheetee marii naannolee waliin gama onlaayiniitiin taasisan irratti dhimmi bilbilaa irratti mari'atamuu ibsuudhaan bara 2018 eegalee barattoonni manneen barnoota sadarkaa idilee duraa hanga kutaa 12ffaa keessa jiran bilbila taabileettii fi meeshaalee elektirooniksii fudhatanii seenuu akka hin dandeenye murtaa'uu ibsanii jiru. Sababni isaas meeshaaleen kunneen barnoota irratti dhiibbaa waan qabanii fi dhiibbaa waan uumanii fi akka hafuu qabu irratti waliigalamuun himamee jira. Waraqaa dhalootatiin wal qabatee qajeelfamni ba'e immoo barataan kamiyyuu waraqaa dhaloota hin dhiyeessu yoo ta'u taate bara barnoota 2018tti galmaa'uu hin danda'u jedhamee jira. Waraqaa dhaloota qabaachuu fi dhiyeessuun barbaachisaa ta'uu amananillee barattoonni baay'ee fi maatiin barattoota keessattuu maatiin baadiyyaatii fi barattoonni baadiyyaa ragaa kana dhiyeessuuf rakkoo kan qabanii fi yaaddoo hamaa akka ta'e dubbataa jiru. Sababni isaas maatiin baadiyyaa yeroo ijoolleen dhalatan yaadannoo qabatanii yaadannoo kaa'uudhaan guyyaa itti dhalatan yaadatuun baay'ee hanqina kan qabu akka turee fi akkasumas daa'imman hedduun baadiyyatti yeroo dhalatan akka biyyoota biroo hospitaalatti osoo hin taane baadiyyumatti dhalatan waan ta'eef ragaa isaanii dhiyeessuun hedduu rakkisaadha jechuudhaan hedduun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroon akka ragaan kun dhiyaatu itti himamee fi yookaan immoo ifoome gabaabaa ta'uu waliin yeroo galmee kanatti ragaa kana dhiyeessuun rakkoo ta'uu danda'a jedhamee jira. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa har'a guutuu Oromiyaa keessatti magaalota gurguddoo keessatti maqaa guyyaa gamtaa jedhu moggaasan sababeeffachuun namoota muraasaaf gargaarsa taasisaa jiru. Kun immoo hawaasa bal'aa biratti gaafii ta'ee jira. Sababni isaas uummanni Oromoo yeroo ammaa kana lixaa bahaatti, kibbaa kaabatti, Harargee, Wallagga, Gujii, Shawaa, Booranaa fi Arsiin akkasumas godinaaleen biroollee keessattuu godinaaleen naannolee birootti waldaangessan rakkoo hamaa keessa jiru. Haleellaa humni finxaalessaa irratti raawwatee lixa Oromiyaa Wallagga bahaatti uummanni haga har'aa kan lubbuun hafe akka buqqa'etti bittinnaa'ee bakka jirurraa bu'aa jira.
Haati Oromoo ilmaan dhabde badheerraa bo'aa jirti. Ilmaan Oromoo haadhaaf abbaa dhaban ba'eerraa bo'aa jiran. Haleellaa duguuggaa sanyii irratti raawwatameen uummanni buqqa'e rakkoo hamaaf saaxilamanii miidiyaa hawaasaa kanarra naanna'aa jira. Kan ammoo mootummaan bilxiginnaa arguu dadhabe moo uummata rakkate bakka jirurraa bo'aa jiru kanaaf gargaarsi silaa dursa taasifamuufii qaba. Lubbuu har'a beelaaf du'aa jirtu yookaan beelaan du'aa jirtuuf dhaqqabuun dursi kennamuufii qaba ture. Bulchiinsi magaalotallee uummata magaalaa gargaaruun rakkoo hin qabu. Uummanni magaalallee haa gargaaramu. Garuu ijji isaanii akkamitti uummata badhe irratti battinnaa'eetiin bo'aa jiru kana arguu dadhabde jechuudhaan hedduun gaafii kaasanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee guyyaa gamtaa jedhamu kanas sababeeffachuudhaan har'a namoota 500 ta'aniif magaalaa Finfinneetti maaddii qoodanii jiru. Yaada kana wal qabsiisee jiraatan tokko yaada nuu kenneen magaalaa Finfinneetti namootaaf gargaarsa taasisuun nama 500 har'a maaddii qooduun waan dansaadha. Sababni isaas uummanni magaalaa kunis qaala'insa jireenyaatiin waddamaa jira. Namoota 500 miti kan kanaa olitti fillee akkasumas gargaarsi kanaa olillee yoo taasifame itti gammanna. Guyyaa gamtaa jedhamee garuu haati ilmaan dhabde badhe irratti haftee booyaa, ilmaan haadha abbaa dhaban badhe irratti bittinnaanii booyaa yeroo gargaarsi hatantamaa taasifamuu qabuufitti gargaarsa namoota kana taasisan kana namoota rakkatan kana ilfillee yoo qoodan maali rakkoon? Haleellaa torban darbe humni finxaalessaa raawwateen Wallagga Bahaa ganda Hoomaa Gaalessaa irraa namoonni lubbuun hafanii baqatan namoota 6,000 hanga 7,000 kan ta'anidha. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalonni biroollee qooda har'a uummata magaalaatiif taasisan kana uummata rakkataa kanaafis maaqunxuruu dhaban. Bakka rakkataa haala addaatiin rakkate bira hin dhaabannetti guyyaa gamtaa jechuudhaan wal sossobuun maal godha jedhee jira. Uummata kanas yaadadhaa jedhee jira. Oduun itti aanu obbo Taayyee Danda'a irratti yaaliin ajjechaa taasifamu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a erga mana hidhaatti darbame bubbulee jira. Mana hidhaa taa'uudhaan achirraa gara mana murtiitti deddeebi'aa jira. Himannaa irratti banameen beellamaan mana murtii deddeebi'aa kan ture yoo ta'u, manni murtii obbo Taayyee Danda'a himata ittiin himatame irraa bilisa taasisuun dhagahamee jira. Sababni yaaliin ajjechaa irratti akka raawwatamu taasises manni murtii bilisa isa taasisuudha jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a yakka ittiin himatame irraa bilisa ta'uun isaa mootummaa bilxiginnaa aarii keessa kan galche yoo ta'u, mootummaan bilxiginnaa erga bilisa ta'e na jalaa baafama yookaan mana hidhaatii gadi dhiifama yaada jedhuun mana hidhaatii akka bahu waan hin barbaanneef shira itti shiruudhaan iddoo isaa jijjiiruun tarkaanfiin akka irratti fudhatamu taasisee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa saaxilanii jiru. Tarkaanfiin kunis irratti akka fudhatamu kan taasifame iddoo dura itti hidhamee baasuudhaan mana namoonni naamusa hin qabnee fi durriyyeen haleellaa namarratti raawwatuu danda'an itti hidhamanitti galchuudhaan haleellaan akka irratti raawwatamu haalli kan mijate akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Gochi mootummaan raawwate kun immoo yaaddoo guddaa hawaasa bal'aa biratti uumee jira. Akkasumas maatiin isaa waan ta'e kanaan dhiphina hamaa keessa galuun himamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa bilxiginnaa wajjin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti taasisaa jiru irratti ol aantummaan injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Har'as bakka lolli itti gaggeeffametti injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Lixaa aanaa dugda daawwatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhadhe jedhee jira. Tarkaanfii fudhate kanas bakkoota garaagaraatti yookaan gandoota garaagaraa keessatti yoo ta'u, Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa ganda baay'aa gundii fi akkasumas ganda daddacha baay'aa iddoo addaa awiltii barrittii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa bilxiginnaa hedduu hojiin alaa taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa moorota bakkoota kanatti argaman irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu akka baala mukaatti kan harcaase ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuudhaan injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Akkasumas humnoota waraana mootummaa haleellarraa hafte hedduu isii mooricha keessaa yaasuun baqachiisee yaasuun bittinneessee jira jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo.
Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garaagaraa biroottis tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatu beeksisee jira. Tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa bakkoota birootti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabeessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanu qabannee dhufna. Mootummaan gama isaatti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna guddaa bobbaasuu beeksisee jira. Humna guddaa bobbaasuun Opereeshinii bal'aa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiraachuu beeksisuudhaan opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jira jedhee jira. Opereeshinii kana namoota harka qullaa jiran hedduu of dura oofuun humnoonni waraana mootummaa gaggeessaa kan jiran ta'ulleen himamee jira. Opereeshiniin kun gaggeeffamaa kan jiru gara guddaa giddugala Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa fi godinaalee biroottis gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Limmuu Saqqatti har'a duulli bal'aan gaggeeffamee ooluunleen himamee jira. Maqaa opereeshinii jedhu kana dahoo godhachuudhaan humnoonni waraanaa immoo saamicha gaggeessaa jiraachuullee odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Maqaa opereeshinii jedhu kana dahoo godhachuudhaan bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan namoota hedduu hidhatti guuraa jiru jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun namoota nagaa irrattis haleellaan kan raawwatame ta'ulleen himamee jira. Namoota haleellaa irratti raawwatanii lubbuun galaafatanis lixa Oromiyaatti galmaa'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa sadarkaa garaagaraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti eebbisee jira. Humnoonni eebbifaman kunis qondaaltota waraanatii fi akkasumas humna haaraa yoo ta'an zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalattii fi lixa Oromiyaatti yookaan immoo zoonii lixa Oromiyaatti eebbifamanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala woboon zoonii horaa Arsadee funyaan Finfinnee jalatti qondaaltota waraanaa yeroo dheeraa fi leenjii qondaalummaatii fi barnoota garaagaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture xumursiisuun sirna ho'aan eebbisee waadaa isaanii haaromsiisee bobbaasu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture sagantaa leenjii xumursiisuudhaan eebbisee jira. Sirna eebbaa irratti sagantaan garaagaraa kan raawwatamee fi saganticha irrattis sirna eebbaa kanarratti keessummoonni garaagaraa argamuun leenjitoota haaraa kanaaf dhaamsa garaagaraa laatanii jiru. Leenjitoonnis fedhii isaaniitiin gara leenjii dhufuudhaan leenjicha immoo ga'umsaan xumuruu isaaniitti gammadanii jiru. Kallattiinis kaa'amee fi bobbaafamanii jiru jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Oduun itti aanu Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa baatii hagayyaa 13.6 gadi bu'ee jira jedhamee jira. Qaamonni garaagaraa ammoo muuxannoo gabaasa kana duraa irratti hundaa'uudhaan kun hagam dhugaadha jechuudhaan gaafii fi yaada dhiyeessanii jiru. Kunis baatii dabre qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa parsantii 14 ture jedhamee yeroo gabaafamutti qaamni yookaan dhaabbanni biraa ammoo qaala'insi jireenyaa parsantii 46 jechuudhaan gabaasee ture. Haala gabaasa yeroo dabreetiin wal bira qabuudhaan gabaasni ammaa kun hoo hangam dhugaadha jedhu hawaasni bal'aa fi qaamoleen garaagaraa. Kun akkuma jirutti ta'ee tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa akka beeksisetti qaala'insi jireenyaa waliigala Itoophiyaa ji'a hagayyaa keessa xiqqoo gadi bu'uun parsantii 13.6 ta'uu beeksisee jira. Akka ragaan istaatiksii Itoophiyaa mul'isetti qaala'insi jireenyaa galmaa'e keessa gatii nyaataa dhibbeentaa 12.7 kan gadi bu'e yoo ta'u gatiin wantoota nyaatan alaa ta'an ammoo dhibbeentaa 15.1 dabalee jira jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.